Gaasim gaafa dhiirame hin daganne waan jirruuf walitti haasofne baga jiraattan duraan dursa. Egan jedhee Kiyaa James tasgabbaa'e. Isheen waan akka kanaa Oromoo dhugaa wanta dubbatu tokko adda ta'e Oromoon tokko gadi gaafa ba'u irratti duula ba'uun waan akkas akkasii kun har'an eegalle. Kiyaa James just chill out. Tasgabbaa'e. Akkuma jirtutti tasgabbaa'e. Dhiifamaaf waan si jarjarsullee tokkollee hin jiru. Warri sadarkaa beekumsaatti dhimma kan ilaalan hagas maara sirraa komee hin qaban. Egan jedheetu waan lama Kiyyaan dubbate. What do you mean by that? Sorry, Eke. Afaan Oromoo sirriidhaan nu ibsime Eke, sorry. Afaan Oromoo dubbachuun jira. Maal gaaffii qabda abdii? Jechuun warri beekumsa qaban baay'ee sitti mufatan itti. Nuti warri itti mufanne beekumsa qabnu foo maal jechuu barbaaddeeti? No, Abdi, si bannate Anthony. No way. No, Abdi, easy, please. Kiyaa. Please, like, I want to live my life. But Kiyaa. Obsi Kiyaa. No, ati abbaan dhimma waan taateef nu obsi. No, maal jechuu barbaaddeeti? Abdii. Akka barbaaddetti kottu akka barbaaddetti haasa'uu dandeenya. Haasa'allee jirra beektame. Afaan Oromoo si gaafadhe. Jechuun namni beekumsa qabu sittin dallanu jette. What do you mean? no, Abdi, please, like, this is not politics. This is like fucking life. Like, we are talking about the life. Kiyaa callisi. Jechuun maal jechuu barbaaddeeti? Kiyaa nu obsi. Dhimma kanas Abdii hin jarjarte maali hin tuqamte naaf gala. No, hin tuqamte. Keekoo deebisu malee cufa malee. Yeraasu guddee no. Warra beekumsa qabu sitti mufatan ilaalle waan inni jecha uummata dallansiisu waan gurbaan dubbateef gaafadhe. Si galee? Abdi Oksame, osi walitti deebisu. No way. Eenyunni. Abdi umbettu. Ati mana barachuu dandeessu numna. No way. Wanta ko dubbadhaa kana tumursiisa. Abdi, please taragaagge. Ilaali, wanni abdiin faa jira mubaarakii fi nuti waan kanaan dura dabarsine beekna quba qabaadha. Suuta jira dhaggeeffadha. Yeroo darbe mucaa Arsii tokkoo fi mucaa Amaaraa tokkotu wal waraane. Akkamitti miidiyaa kana irratti Amaaraaf Oromoo jedhanii ajendaan sun deemee uummati walitti bu'aa ture. Inni kan keenyaa kun rakkina hin qabu. Akka taane yoo taane beekaa keenya. Qoy miyaa gee keessee tokko. Qoy. Ammallee wanna Eke kallattii walii rukutin abbalis. Kanarratti yaada kennaati feetan deefama gaafachii baddaa feetan dhiisaa. Isna akka barbaadde wal godha. Ammallee dubbiin kun yoo walitti deebine Amaaraaf Oromoo jedhamee yoo ka'e ajandaa kana Abiyyuu dhaabuu hin danda'u quba qabaadhu. Kabajaan gaafii gaafadhumaa. Aboo ofirratti fincaa'uu kana dhaabaa nurraa. Ofirratti fincaa'uu kana dhaabaa nurraa. Eenyutu ofirratti fincaa'e? Aboo kusu ummatu. Iideet. Kennattuu yaada hundumaa kennatu. Barreeffamuu hin eegaa jira shi naa obseetis tokkichaan isaa dubbatu. Haasa'een bu'aa Abdii ragaa jiru ansiin ergaa namni kun nama gandas maatis bakka bu'u miti mucaani baagiraawundi isaa hin beekna. Abdii Geetaachoo waan jiru keessaa siin ergaa xalayaatti ba'ee inni karaa seeraatiin barbaadamaa jiru. Isiniin kaa'an ammuma reefuun argee waan kana mucaa gatiin beekuuf abdiidhaa. Bilbilee kana nan beekan jennaan abdiin lafa fidee namni nuti wanti nu bachuu qabu saba Oromoos bakka bu'u maatii isaas bakka bu'u godina Lubbaaboraas bakka bu'u namni nuti akka kana nu barbaannu nuyi. Mucaan nama sirrii miti nama yakka hojjetee biyyaa ba'ee utuu barbaadamu Dubaayii galee Dubaayiin booda moo gara Awurooppaa deemuu isaan har'uma dhagee yeroo kun waggaa 3-6 wayiiti. Xalayaan itti ba'ee bakka inni jiretti murteetti murtaa'ee barbaadamaa turuunsaa nan arga mana baay'eetti jaaliliidha tokko maasiisii bukkeetti nan arga tiiktookii maalirratti namootuma warra toddaa kana bukkeetti mana baay'eetti nan arga adaraa maanaadha warri kaan duraa kaasaa biyya Lubbaaboor bakka bu'u. Kaleef maqaa isaa sila dubbattee turte maqaa isaa naa kennii fi maqaa abbaa isaatti wajjin. Roobeeraa koo kanaaf hin qamin ana qaqqabee kee maqaan. Roobeeraa sii kennina waan irra kennina ilaallee si beeksisa. Hawaasa bira yaadee fuudhee sii kenna beeksifatu. Sooyyee meemee dubbadhu. Ladies first jedhanii sooyyee. Galchaa Khalifa Galatoo Milfaadhaati.
Soye. Abdiin nakoonna mi bakka nama waan isa malu. Soye nama. Siimi jata dubbadhu. Abdi beekaate miti waan amma. Lakkoofsa ko barreessi. Dubbadha. Galatooma hundi keessaniyyuu asirratti dhugaa argamtanii wanta kanarratti marii gochuu keessanii fi andee waan gaafan argee mana warra soddaattiin argeeni dhiiraa fi durba tokko ta'aniidha kan isaan lama ta'anii asiif achiin sagalee balanii lamaan isaaniiyyuu turjumaanaan waa'ee saba keenya kan isaan ibsanii an dhugaadha baay'een gaddee baay'ee lapheen kona cabe maaliif yoo jettanii waan barbaade yoo ta'e ormi orma dhabeettu ormi ormadha. Ilmaan Oromoo kuni borganama nagaa buusuu hin danda'u walitti adeemuu hin dandeenya namni tokko yoo balleesse gumaan ba'ee abbaa gadaa qabnaa abbootii amantaa hedduu jira sheekonni qeessonni hedduu jira beektu safuu jedhee Oromoon gadi ba'ee haadhi siiqqeen gadi baatee sabbata ishee hiikkattee jennaan jarri kun borganama obbolaadhaa jechaadha akkasiin garuu mana ormaatti afaan hiikanii lama ta'anii dhugaaf isaan dubbatan annan bo'e dhugaa cufeen ba'ee wanta kanarraas dubbachuu hin barbaanne ijoolleen kun eenyuun iyyuu bakka hin bu'anii waan isin marii borganamaaf immoo gumaa isa guddaa maal jedhe namoonni baay'een maal jedhu kana dura iyyuu ofii keessaniitii wal qaqqalaadha ormatu nu qale kan isin jechaa turtanii baga isin barre hamma isin geessanii nama nyaatu dhiiga walii dhuddu isin agarre hamma geessan gaafa jedhanii dhugaan siin jedhaan har'a guyyaa guutuuyyuu wantoota galuu hin barbaanne baay'ee mataa keenya cabeechaadha. Unutti barree ilmaan keenya warri borganama jalaati guddachaa jiruu fi jechoonni ijoollee kanaa borganama odiyootiin hin taa'a jechaa dhiituubirra hin taa'a gaafa ijoolleen keenya morma ol kaafattee iddoo guddaa tokko geessu isin ko warra akkasiidha jedhamanii ittiin nama arrabsamu jecha namni immoo arrabi nama cabsa du'a wayya beektu arrabi nama cabsaa ispeeshaalii Oromoon nama nyaata dhiiga walii dhuga gaafa jedhamu Oromoo ta'uu kooti baay'een itti qaana'aa jechaadha gaafa akkasiin nama sooshaal miidiyaa irra jiru malee namoonni lafarraa waan akkasiin beekan maatiin keenya bataam ergixanyaan maatiin jara kanaayyuu waan akkasii keessaa quban qaban. Garuu addagummaan akkasii of jaallachuuf yookiin geemii haasa'anii akka namni leencaa fardaa harree erguufiif akkasiin hamma kana dubbachuun baay'ee nama gaddisiisa. Akkamitti gola keessan salphistuun jedha waan isin irra jirtan waan gaariidha. Dhugaa go ahead nu sin duukaa jirra. Jarri warra akkas godhan kuni eenyuun iyyuu bakka hin bu'anii jechaadha mucaan kuni eessa akka ta'e beeka. Naannoon dhaloota isaa yeroo baay'een dubbata tagatii ta'ee fi ijoolleen akkas wal godhan kunillee hundi isaanii naannoo isaanii miti maatii isaanii bakka bu'uu hin danda'an isa jedhuuni akkasiin utuu fudhannee deemne waan gaariidha siniin jechuun barbaada galatoomaa fayyaa ta'a. Mube tokkichoo dha. Abdii carra tokkitti. Kan biraammoo chaarjii inni ittiin murteen itti murtaa'ee biyya keessaa barbaadamaa ture jechuun haasaadhaan utuu hin taane galmeen isaa jira mana murtiis jira karaa gabaabaa baasnee argachuu hin dandeenya jechuudha kan ittiin biyya keessaa barbaadamaa jirus. Kanaaf isa kanas nama maatiif utuu ergame nama Roobeeraa jedhamu sanaaf barbaanee dhiyeessuu hin dandeenya jechuu barbaadeetan. Tira jirta bebe, moo tira jirta moo bebe? Dhiifama guddaa miira keessan jira. Ilaa Oromoon akka barbaade godhee yoo wal nyaate kunoo furmaata argata. Ilmaan abbaa tokkooti tokkumatu hayyuun ka'ee akkuma ta'etti jechuudha. Hin sirraata. Oromoon gumaadhaan wal irraa fixa. Garuu wannamma deemaa jiru wanni namichi kun labse lola yoomiyyuu hin dhaabanne lolli sabaan dhaabatte immoo wattaatu. Jarri kan barbaade itti yaadan ajala deemanii isa tukiingii keessanii inni gatii nutti beefii jedhaa jiru. Nus badaa namaa dubbataan jiru. Nama jeesaa sabni biraa du'uu qaba Oromoon jiraatu hin jenneen. Garuu labsii akkanaa labsuunsaa boriif balaan sabaan Ruwaandaan biyyootiin meeqa sabaa wal fixee xiqqaatee jechuudha. Addunyaa irratti xiqqaatee. Balaan sabaan ka'uuf amantaan ka'u sensitiividha. Otoo Oromoon taane wanni Saawud Arabiyaa keessa deeme otoo saba biraa ta'e qaata lafa qabatee biyya gale. Sirii galeera. Kanaafuu wanni kun dhiifamaan fixannettanus murteen kan uummata Oromooti. Lakkii dabarsamee kennamu kaadhaa dhatte bakka namichi hin jiretti dhiifamaan dhumu
garuu sinduran dhaabadhu akka barbaadan. Dhiifamni indoomu waan akkasii waan baay'ee jabeessaara waan moo dhiifamni jedhamu kana jala kaasaa. Dhiifamni tokko illee jiru ni galee. Oromoon hambataadha jennaan jedhan jaarsa tokko naa ta'ani. Yaa jamaa. Bofas jawwees hammatanii nu liqimsiiftanii jedhe. Mube asirratti garuu gaafa isaan afaan hiikanii lama ta'anidha kan isaan. Darabee nama lama lama deebi'utu hin ta'in maaliif ishee mucatti isheen sunoo maaliif isheen maaliif waamtaniin isheeti. Itti sin deemna kana fixannee Inni qofaa waa'ee taanaan of galchaa. itti deemna giftiko. Waan kana Mube maal seete dhiifama naa godhaate erga ol seene hin dubbanne illee waa tokko jechuu barbaada. Mucaa kana akka inni itti gaafatamu gochuudhaaf viidiyoon biraayyuu barbaachisaa tokko illee hin qabu. Meemee Abdii Getaachoo kan jedhu kana jala tuqaati gasseenaa ilaala. Isa inni asii kadhatu itti qoosaa ture inni achi taa'e jechuudha. Laayivii isaarra taa'e. Akka nama kanaan dura waan kana nageenyetti viidiyoo ragaanaa fidii maal jedhi kun qofti waan kanaaf akka ijoolleen keenya irratti tumsanii inni itti gaafatamu gochuu ni danda'a. Kanaaf jennaan haasaa danuu hin barbaachisu biyya keessaafis. Amma mucaan dhufeera. Dhageeffadhaa. Nam tokko jedhaa qofa. Tokkichoo bakka nagaan dhufte si barbaadaan ture iyyuu tokko. Tokkichoo na dubbatu mana isaa dhaqee dubbataan ture carraa tokkichoo na dhaqee dubbisi. Eshi nam tokko bu'aatii ola galuu kiyyaan. Ayyaa nabu. Mube. Nam buusina maaliif beekta? Tole. Namni gaafa awwalaa mucaa kana qabee aga dhaallee ittiin jiru ana. Tokkoffaayyuu sagalichi hiikame sun sirrii miti. Jeenosaayitii uummata irra labse akkas hin jedhamne jechi inni. Dhufeera miti dubbanna irratti. Wayyee nam tokko jalaa gadi bu'aa dhiifamaa. Dura seensisaa. Eenyummaa keessa nam tokko bu'aa. Baay'inaan jedhu mana kana nan hoggana natti keessa tokkichoon adubbatuun siin jedhu. Eshi namoota godhu kiyya. Mube. Niyyee. Wanta dubbachuu barbaade waan lama kaawwan isinuu haasoftanii. Tokkoffaa ummata keenya ummata Oromoo ummata Arsiitii irratti lola ajaje. Gabtoora siqaxxil demmoo ummata keenya ka Wallaggaa ka akkasitti baasii itti cufanii xiyyiitiin fixansan Abdii bira taa'ee qoose Habiibi. Ganama liivii seennee